Godina addaanaa naannawaa Finfinnee bulchiinsa magaalaa Sulultaatti weerara lafaa maqaa amantiitiin raawwatame wal qabatee namoonni 9 to'atamuun ibsameetii jira. Gabaasni Addis Istaandaardii akka mul'isutti weerara lafaa bulchiinsa magaalaa Sulultaa ganda Qaasoo Sarbeetti qaamolee hayyama qaama dhimmi ilaaluu fi ragaa seera qabeessaan ala amantaa da'oo godhachuudhaan saamicha lafaa raawwatan 9 to'annaa jala oolfamuu isaanii bulchiinsi magaalaa Sulultaa beeksiseetii jira. Itti gaafatamaan waajjira bulchiinsa lafaa magaalaa Sulultaa Xilahuun Guutaam akka ibsanitti qaamota weerara lafaa irratti bobba'an kana irratti tarkaanfiin fudhatamuu jalqabeetii jira. Dhimma weerara lafaa maqaa amantaatiin keessattuu dhaabbata amantaa Ortodoksii waliin godhamuun bifa qabannaa fi qubannaa seeraan alaatiin ilaalamaa kan jedhu hoogganaan waajjira bulchiinsa lafaa magaalaa Sulultaa ijaarsi isaas halkan geggeeffame ganama gaafa ilaalamu alaabaa seeraan alaa dibamee argama. Iddoo 2-3 irratti adda baafne tarkaanfii akka irratti fudhatamu taasifnee jirra jedhe. Akka bulchiinsa magaalaa Sulultaatti dhaabbilee amantaa gaafii dhiyeessan baay'ee isaaniif lafa waaqeffannaaf iddoo awwaalchaa kennamuu kan ibse obbo Xilahuun garuu kana kan adda godhu bifa weeraraan gochuu isaanii fi ijaarsonni akkanaan bu'uura seeraa kan hin qabne ta'uu isaaniiti jedhe. Kana malees lafti hektaara 2 hanga 3 ta'uu bifa weeraraan qabamee akka jiruu fi hanga ammaatti iddoon seeraan ala weerarame 3 akka addaan baafamee fi bulchiinsi magaalichaa haala seeraa qabsiisuuf hojii eegalus kan hime Xilahuun lafti ijaarsa irratti raawwatame kun lafa mootummaa fi qotee bulaa irratti waan ta'eef torbaan tokko keessatti akka diigamu kallattiin kaa'amee jira jechuun himuu isaa Addis Istaandaardii gabaaseetii jira. Kana duras magaalota naannawaa Finfinneetti argaman kanneen akka Galaan, Koyyee Facceef kanneen birootti sababoota maqaa amantaatiin irra deddeebiin weerarri lafaa wal fakkaataan raawwatamaa kan ture yommuu ta'u baatii 3 dura magaalaa Galaanitti taabonni lafa keessaa argame jedhamuu fi waggaa 2 duras naannawaa Koyyee Facceetti taabonni waaqarraa bu'ee jedhamuun dubbii ijoo ta'eetii ture. Dhimmi taabota lafa keessaa argame jedhamuun magaalaa Galaan ganda Caffee Tumaatti namoonni gara biraa irraa dhufan jedhaman kadhannaa bakka kanatti gooneen taabonni lafa kana keessaa argameera jechuun bakkicha qubatanii torbee tokko oliif turuun ijoo dubbii ta'eetii ture. Bulchiinsi magaalaa Galaan namoonni kunneen maqaa amantaa da'eeffachuun weerara lafaa geggeessuuf yaadanii kana raawwatan jechuun taabota kana akka kaafataniif akeekkachiisa itti kennuun kaasisiisuun isaanii yaadatama. Magaalaa Naqamtee irraa kiiloomeetira 18 qofa fagaattee kan argamtu aanaan Saasiggaa humnoota mootummaatiin goolamaa jiraachuu fi manneen jiraattota ibiddaan gubachaa akkasumas namoonni nagaa hidhamaa fi mana hidhaarraa baafamanii ajjeefamaa jiraachuu jiraattonni aanaa Saasiggaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himani. Ooppereeshinii waraana bilisummaa Oromoo qabata jedhuun gandootni baadiyyaa aanichaa humnoota mootummaa afaan Oromoo hin beekne weeraramee jiraachuu kan himan maddeen Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork garasirraa dubbise qonnaan bultoonni maasaa ofii kunuunsuuf hiree dhabanii midhaan bineensatti gatuun reebichaa fi saamicha baqatanii bosonatti baqachaa jiraachuu himu. Waraanni mootummaa kun aanaa Saasiggaa kana godina Wallagga Bahaa kana keessatti kan argamu kana keessatti olii gadi yaa'uudhaan opereeshinii maqaa jedhuun olii gadi adeemtee duubana geesseetu namoota manaarraa ari'uudhaa fi akkuma kanaan dura ture akkasumallee lagatti namoota galchite dubartoonni deessuun kan lagatti baqatanii kan nama 5 godin illee mucaa dhiiga baatanii olii gadi baqachaa jiru bosona keessa. Waraana bilisummaa Oromootti karaa agarsiiftan mootummaaf heeruu kennuu diddan akkasumas waraana soortuu qabata jedhuun dararaan ulfaataan hawaasarra dhaqqabaa jiraachuu dubbata. Jiraataan aanaa Saasiggaa ganda walqixxummaa irraa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork dubbise. Adoolessa 23 bara 2022 jechuunis guyyaa kaleessaa ganda walqixxummaa jaamu keessatti haleellaa humnoonni nageenyaa mootummaa raawwataniin miidhaan hammaataan miseensota mana waaqeffannaa keessa turanirra dhaqqabuutu himame. Humnoonni mootummaa mana amantaa guutuu Wangeela Baggee ganda walqixxummaa ol seenuun jaarsolii waaldaa fi faarfattoota irratti reebicha erga raawwatanii booda dargaggoota muraasa butanii dhabamsiisuu isaanii itti dabaluun maddi keenya Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himeeti jira. Ajaa'ibu waan addaa immoo guyyaarraa kan mul'ate naannoo waldaa guutuu Wangeelaa Baggee jedhamu aanaa Saasiggaa ganda walqixxummaa keessatti kwaarii guyyaa borii tajaajilaaf qophaa'aa jiranii gadi baasuudhaanii reebanii haala humnaan oliitiin reebicha guddaa irraan ga'anii namoota miidhaniiru. Mucaa immoo Abdii Yaadata Gammachuu kan jedhamu tokko immoo fuudhanii deemanii achi buuteensaa dhabame.
Dargaggoo yaadataa gammachuu mana amantaa keessaa qabanii erga adeemanii as manneen hidhaa gandaa fi aanaa dhaquun gaafatanis maatiin argachuu hin dandeenye kan jedhu jiraataan Saasiggaarraa yaadanuuf kenne kun humnoonni nageenyaa aanichaa namoota nagaa ajjeesuu, qabeenya uummataa saamuu fi dubartoota gudeeduudhaan dararaa dhala namaaf hin malle hawaasa nagaarraan geessisaa jiraachuu dubbata. Mootummaan waan barbaannu hunda ga'aa godhe nuuf dhiheessaa hin jiru jechuun qabeenya hawaasaa akka fedhanitti saamaa jiraachuu humnoota mootummaa kana kan himan maddeen aanaa Saasiggaarraa dubbisne loon qonnaan bultoota humnaan qalachuu dabalatee haawwan nyaata akka kennaniif dirqisiifamaa jiraachuus dabalataan himaniiti jiru. Kanatti dabalatee horii namaa qalachuun horii namaallee konkolaataadhaan fe'achuun illee akkuma kanaan itti fufee jira. Kanumadha kan kanaan olii immoo waan isaas hin beeknu namni hundumtuu iddoo isaanii isaanii hin jiru dhukaasi akka maleedha. Baay'ee waan ulfaataatu jira jechuudha aanaa keenya keessa. Humnoonni nageenyaa dararaa ulfaataa kana hawaasa nagaa irratti raawwatan kunneen raayyaa ittisa biyyaa dabalatee poolisii humna addaa Oromiyaa ta'uu ibsanii poolisiin humna addaa Amaaraa fi milishaan Amaaraa maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromootiin Oromiyaa seenanis keessa jiraachuu maddeen keenya ibsaniiti jiru. Paartilee morkattoota gurguddoo 11 kan of keessaa qabu kaawukaasiin paartilee morkattoota walga'iidilee isaa adoolessa 9 bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaa geggeessan dhimmoota jajjaboo yeroo ammaa biyyattii ilaallatanii fi akkaataa hojiiwwan kaawukaasichaa ji'oota dhufan keessatti cimsuun danda'amu irratti mari'atee jira. Mariin biyyoolessaa dhugaa fi amanamaa ta'e akka milkaa'uuf tarkaanfiiwwan amantaa uuman kanneen akka dhukaasa dhaabuu labsuu, diinummaa dhaabuu, uggura jaarmiyaalee mootummaa wal waraanaa jiran irra kaa'ame kaasuu, hidhamtoota siyaasaa duree tokko malee gadhiisuu fi tarkaanfiiwwan biroo akka fudhataman barbaachisaa ta'uu irratti mari'atee jira. Walgahii kanarratti saffisa walitti bu'iinsi guutummaa biyyattii keessatti babal'achaa jiruu fi bal'achuun walitti bu'iinsaa kun jireenya hawaasa diinagdee uummataa akkamitti jeeqaa akka jiru irratti bal'inaan mari'atamee jira. Mariin kun nageenya biyyattii fi qaala'insa jireenyaa kan giddu galeeffatedha. Wal dhabdee amma jiru keessaa karaan ittiin bayan marii biyyaalessaa hunda hammate kan loogii hin qabnee fi iftoomina qabu geggeessuu akka ta'e kaawukaasichi ibseera. Haala biyyattiin yeroo ammaa keessa jirtu tasgabbeessuuf hatattamaan mariin biyyoolessaa hunda hammatee fi qaama sadaffaa hirmaachisee yoo hin geggeeffamne gara sadarkaa bitti diigamuutti ce'uu danda'a sodaa jiru qabaachuus kaawukaasichi ibseera. Walgahii kanarratti wal dhabdeen qabeenya biyyattii harka caalu mancaasee qaala'insa jireenyaa fiduun ibsameera. Sababam qaala'insa jireenyatiin wayitii ammaa uummanni hundi yaadduu fi abdii kutannaa keessa seenee jiraachuun eeramee jira. Dhimmi nageenyaas hawaasa biyyattiitti yaaddoo guddaa akka ta'e walgahii kanarratti addeeffameera. Mariin biyyaalessaa dhugaa fi amanamaa ta'e akka milkaa'uuf tarkaanfiiwwan amantaa uuman kanneen akka dhukaasa dhaabuu labsuun, diinummaa dhaabuun, uggura jaarmiyaalee mootummaa wal waraanaa jiran irratti kaa'ame kaasuun, hidhamtoota siyaasaa haal duree tokko malee gadhiisuun, bilisummaa siyaasaa hunda hayyamuun, gargaarsa namoomaa kennuu fi buqqaatota deebisanii qobsiisuuf fudhachuun barbaachisaa ta'uu walgahicha irratti walii galamee jira. Kaawukaasiin paartilee morkattoota dhugaa kutaa biyyattii irraa dhufanii fi akkasumas humna siyaasaa filannoo cimaa biyyattii keessatti argamu irraa kan ijaarame waan ta'eef paartileen akkaataa kaawukaasii paartilee morkattoota cimsuu fi bu'a qabeessa taasisuu irratti mari'atameera. Kanaafis tooftaalee hojiiwwan kaawukaasii paartilee morkattoota cimsan hedduu walgahii kanarratti dhihaatan hojiirra oolchuuf waliigalteen raggaasifamee jira. Haaluma kanaan walgahiin kaawukaasii paartilee morkattootaa erga gaggeeffame guyyoota muraasa booda jillim kaawukaasii paartilee morkattootaa hawaasa diippiloomaasii imbaasiiwwan 10 ol of keessaa qabu waliinis walgahii taasisuun dhimmoota riifachiisaa barbaachisummaa biyyaalessaa qaban hedduu irratti mari'ateera. Gaafiiwwan mirga hiree ofii murteeffannaa bulchiinsa mootummaa naannoo saboota sablammoota fi uummattoota kibbaa fi iddoowwan biroo jiraatan kaasaa jiranii fi dandeettii dhimmichi wal dhabdee biyyattii waliin rakkachaa jirtu irratti boba'aa dabaluuf qabu gadi fageenyaan erga xiinxalee booda
Kaawukaasiin paartilee morkattootaa qaamolee wal dhabdee keessa jiran obsa olaanaa agarsiisuudhaan wal dhabdee jiru heera mootummaatiin hiikuuf hojjechuu akka qaban waamicha dhiheesseera. Dhaabbileen siyaasaa biroo fedhii qaban garam kaawukaasii kanatti akka makaman waamicha gochuun barbaachisaa ta'uu irratti waliif galuun dhaabbileen siyaasaa biyyattii bilisummaa diimokiraasii fi nagaa fiduuf fedhii qaban hundi akkam kaawukaasii paartilee morkattootaa kanatti makaman waamicha taasisee jira.